Welcome. Akkam jirtan nagaa fayyaa kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan. Kun Daraaraadha. Akkuma beekamu like fi subscribe godhuun dagatinaa. Irraan tara fakkeenyaaf akkamiin maallaqa gara keenya harkifna yookaan maallaqa fitti hawwan. Laali dura namni tokko sammuu isaatti wanni himuu qabu miskiinummaa keessa qaanyiin hin jirtu. Miskiinummaa keessatti qaanyiin hin jirtu. Sababni isaatis miskiinummaan dhukkuba. Keessattuu dhukkuba sammuu fakkeenyaaf dhukkuba sammuu akka dhukkuba sammuu bifa dhukkuba sammuu irraa takka isin sii galtee akka dhukkuba sammuuti. Fakkeenyaaf qaama kee kana yoo fiizikaalii yoo waasi dhukkuban yoo waasi bahan maaltu maal ta'e dhiiroo maaliin ta'e jetteeti waan sanii furmaata barbaaduuf kaatee lafaa deemtee yeroo dhumaatiif waan sanii furmaata barbaadda lafaa kaatee jechuudha. So miskiinummaanis waan akkasiiti. Kanaafuu fakkeenyaaf yoo jireenya kee keessatti dhaabbataan naanneensi maallaqaa yeruma hunda itti fufinsaan kan jirre taate raadikaal yookaan bu'uura irraa wantoota sibiraa rakkoo qabaniitu jira wantoota sirreeffachuu qabdu. Kanaaf yeroo hunda maal qabaachuu qabda? Miira qabeenyaa qabaachuu qabda. Miirri qabeenyaa qabeenya dhala waan ta'eef. Maayindiseetii yookaan ilaalcha san qabaachuu qabda jechuudha. You will be rich abbaa qabeenyaa ta'uu dandeessa ammarraa kaatee sa'aa jirtuu fi umrii jirtuu fi bakka jirturraa kaatee qabeenya horachuu dandeessa. Kanaaf miira qabeenyaa qabaachuu qabda. Miirri qabeenyaa qabeenya hora waan ta'eef jechuudha. Ammallee wannitu jira. Katti aanu maali egaa wanni hundaati wanni ati yeroo hunda mataa keessaa dhabuu hin qabne maallaqa fedhuu si galtee sammuu kee keessatti himi waan kana maallaqa niin fadha niin jaaladha. Ammaas bifa murtii qabuun bifa jireenya kiyya ijaaruun bifa sirrii ta'een waan sirrii ta'e qofa irratti itti fayyadama. Si galtee jireenya kiyya keessa maaleen yeroo hunda dhufeeti dabra. Jireenya kiyya keessa maaleen yeroo hunda naanna'uu qaba. Kaja'u sammuu ta'etti yeroo hunda himuu danda'u qabda. Akkana jechuun kana wanni fitti himtuufi maallaqa gizee si dhufe gammachuun simattaa akkasuma gammachuun gadhiifta. Gaafa gammachuun gadhiifte maal sammuu keetitti himuu qabda? Maallaqa gammachuun hin gadhiisa bifa adda ta'een dachaa ta'eeti ammoo na deebi'aa kaja'u jechuudha. Sammuu ta'etti himuu danda'u qabda. So maallaqatti goggoguu osoo hin ta'in maallaqa gadhiiftee akkasi seenus beekuu danda'u qabda. Akkana jechuun maal jechuudha? Maallaqatti yoo goggoyte maallaqa fiduu hin dandeessu jechuudha. Ammallee seera gochaatii fi deebii waan jedhamutu jira. Seerri gochaatii fi deebii kun yuunivarsaaliidha akka addunyaatti jechuudha. Seerri gochaa kun yaada keetitu gocha taha. Reaakshiniin ammoo yookaan deebiin ammoo awutomaatikaalii waan sammuun ta'e subconscious mindiif yookaan sammuu ta'e isa jalaa hajamu saniif maaligaa yaada kee sammuu ta'e isa gama jalaa saniif deebisaatti kennitu jechuudha. Subconscious mindidhaaf deebisaatti kennitu san law of reaction and the reaction kan jennuun jechuudha. Kanaafuu gabaabseetiin si kaaya. Katti aanu ammoo yeruma hunda waan tokko beekuu qabda laa. Ati abbaa qabeenyaa ta'uu akka dandeessu si galtee osoo namta kamiin. Maaliif namootan garii qabeenya nama miinee horannaa jedhanii yaada. Nama shawwadanii, nama miidhanii, rakkoo adda addaa namarra geessanii. Kanaanin akkanatti hatanii nama miidheetiin qabeenya horadhaa jira. Osoo nama miine qabeenya horachuu ni dandeessa. Kanaafuu qabeenya horachuuf maallaqa karaa keetitti hawwachuudhaaf nama miidhuu irraa eeguu qabdaa jechuudha. Osoo naman hanne, osoo naman saamne, osoo naman shawwanne qabeenya horachuu ni dandeessa jechuudha. Namoottan akkanaa kun maal beektaa? Sammuu isaanii keessatti akka waan hin hatinitti ilaalu. Garuu isaan hatanii jiran. Gaafa nama tokko saamu, gaafa nama tokko zarafu, gaafa nama tokko jalaa fuudhu yookaan gaafa nama tokko qabeenya horate, qabeenya nama biraatti histii yaaduu eegalu sammuu isaa jala yookaan if jala waa hatu jira jechuudha namni kun. Garuu akka naman hatinitti ilaalu jira si galee. Kanaafuu maal godhuu qabdare? Yeroo hunda guddisi, beeksisi, deeggari nama sitti aanu jechuudha. Gaafa kana atis maalleeyni kara keeyyaa jechuudha. So sammuu ta'e keessatti yeroo hunda wanni ati booldi gootee furdiftee fitti himuu qabdu maali? Ani mirga abbaa qabeenyaa, mirga tujjaarummaa, mirga qabeenya horachuutiin qabaa si galtee. Akka namni hundi qabeenya horatee abbaa qabeenyaa ta'etti anis mirga tujjaarumuutiin qabaa kajoof itti himuu qabda. Subscribe fi like hin dagatinaa. Inshallah borurraa eegallee namootan tujjaara ta'an abbootii qabeenyaa ta'an akkamitti yaadu kajoo kutaan kan walii dhiyeessinu ta'a. Kanaafuu hanga walitti deebinu akkuma barame peace.